Foundationiin Haacaaluu Hundeessaa badhaasa Artist Andu'aalem Gosaaf kenne haquu ibse. Foundationiin Haacaaluu Hundeessaa yeroo fi yaada uummata argameen badhaasni Artist Andu'aalem Gosaaf kenname dogoggora jechuun haquusa ibsa miidiyaa hawaasaa irratti guyyaa kaleessaa adoolessa 2025 baaseen beeksise. Foundationichi ibsa isaa keessatti sirna badhaasaan dura dhimma Andu'aalem hordofaa kan ture himuun xalayaa seera qabeessa qaama dhimmicha qoratu irraa argateen badhaasicha kennuuf akka murteesse hime. Haa ta'u malee badhaasicha hordofee yeroo fi yaada uummata argame irratti hundaa'uun murteen keenya dogoggora akka ta'e boordii Foundationichaatiin mirkanaa'eera jedhe. Artist Andu'aalem Gosaa kaadhimaasaa kananii addunyaa duu hordofee shakkii ji'oota 3 mana hidhaa erga tureen booda abbaan alangaa himannaa waan irratti hin banneef wabiin baatii tokko dura mana hidhaatii gadhiifame. Badhaasni Haacaaluu Hundeessaa marsaa afuraffaa magaalaa Finfinnee hoteela Skylight'tti waxabajjii 29 bara 2025 adeemsifameen Artist Andu'aalem Gosaa albama isaa Biliillee jedhuun karaa bakka buusaa badhaafamee ture. Haa ta'u malee badhaafamuun artistii kanaa miidiyaa hawaasaa irratti jalqaba torbee kanarraa jalqabee falmii guddaa kaase. Gariileen hojii isaatu badhaafame jechuun falman kan jiran yoo ta'u kana fanammoo nama ajjechaa kaadhimaasaan shakkamee ture badhaasuu mormanii. Odarrammoo miidiyaa hawaasaa moodeelii Qananii Addunyaa ammallee hojjechaa jiru irratti suuraaleen fuula Qananii Addunyaa dirmammaanii fi dhiinshee dhiiga agarsiisu bahuu jalqabe. Guyyaa deengaddaa fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa fi dhaabbanni mirga dubartootaa irratti hojjetan muraasni badhaasni Andu'aalem sa'aatii 24 keessatti akka haqamuuf duula gaggeessaa oolani. Foundationiin Haacaaluu Hundeessaa dogoggora uumameef uummata keenya dhiifama gaafachaa badhaasni Andu'aalemiif kennamee ture kan haqame ta'uu ibsina jedhe. Dabalataanis Foundationichi yeroo hunda miidhamtoota cinaa dhaabbachuurraan kan hafe haala kamiinuu qaamolee mirga namaa sarban waliin akka hin dhaabbanne himuun fuuldurattammoo seeraa fi akka bu'uura godhachuun akka hojjetu himeera. Walleewwan afaan Oromoo ammayyaa dhiyeessuun kan beekamu Artist Andu'aalem Gosaa baatii darbee wabiidhaan kan gadhiifame yoo ta'u abukaatoon Artist Andu'aalem Gosaa obbo Liiban Abdii ji'oota darban sababa abbaan alangaa yeroo kennameef itti himata hin banneef mirga wabiitiin qarshii 50,000 kanfaluun gadhiifame jedhani. Abbaan kananii obbo Addunyaa Waaqoo hidhaatii haqa mucaa isaanii akka hin arganne BBC'tti himanii turani. Filaasha baatii 3 deemaa jirra. Dhiiga mucaa keenyaas hin argine. Dhugaa mucaa keenyaas hin argine. Lammaffaa ajjeesan jechuun BBC'tti dubbatani. Artist Andu'aalem Gosaa jalqabumaa shamarree Qananiin erga du'uun ishee ibsamee booda du'a ishee keessaa akka harka hin qabne dubbataa ture. Maatiin shamarree kanaa immoo intalli keenya harka namaan malee ofirratti miidhaa dhaqqabsiifti jennee yaannu jechuun dubbataa turani.